Wallahi Jawaar Mohaammed dhiifama illee naa godhu buleessa kiyya guyyaa takka walitti dhufnee waliin haasa'uun kennan oolu. Yeroo ati yeroo garii jechoota san akka ilma dhiiraa dubbatte yeroo sagal ajjeefamee sagal kaafametti yaadda yoo mootummaa kana qeexxuu waa katabdu amsoori wallahi ani osoo si taate du'ee dhaba malee ilmi namaa kalaama saniin du'a bare dhiirri. Nama tokko yotte wanni ani agartee kan sirra deemuun maali beektu dhiira jechuun nama jechuun namticha kalaama ilmi dhiiraa keessaayyuu. Jecha takka ofii mammaaktaa beektaa. Wannaarraa dhagee jedha inni uummata karrayyuurraa dhagee jedha. Bakka lolletti luqqifatanii jette Oromoo jedhe karrayyuu keessaatti dhagaye malee. Oromoon arsiillee inni jetti Oromoo hedduu keessa dhagaye. Dhiirti lafa lolletti luqqifattu jechuun jecha yoo jette akkas godha yoo jette tana wanni dhiiraa du'aa namni tokko jaba hayyu jettuun akkana godhan jenne bes. Yookaan morma sirraa muran yookaan irraa murtaa ganuma. Ni ajjeesoo ni godha yoo jette waan dhiirummaan hayyummaan nama ka beekamu isin akka itti beektan hin beeku Oromoon kutaa godhu tokko waan akkasii beeka. Namtichi kalaama ofii nyaate baal jecha jedhe namni sin kassiifne dirqamaan hin jenne osoo dirqamaan sagal ajjeefaa malee biyya naan ba'u ija tiyya baqa malee an biyya naan ba'u osoo jette ija lamaan tiyyanna keessaa jigee lafa gayyaa malee hagana guutuu maaltu si geesse haadha osoo namni sintu hin baatu amma immoo deebitee waa'ee biyyaa akkamitti dubbatta jawwe dhiifa mallee naa godhu buleessa kiyya. Sabarraa dheette ijoollee ibiddan naxxee biraa dheessite. Sejjeesanii dheetteemi akkasii bara uummata maa baate Jawaar jedhanii bar na ajjeesanii na hidhanii jala taa'ee du'aa jette. Kasii du'oo ka biraa katadha kakaastu. Katadha ibiddan naxxu. Kaatasiillee du'e achiillee du'e maal haa godhaniif katabte. Nagaa argataniif katabaarta. Oromoo walii galtee Oromoo irra dubbachaa jirta. Biyyi haa ijaaramtu jechaa jirta. Maa ijaaramtee jechaa jirta bara. Bade du'e baqe. Hujii sheeyxana qofa an arge. Ka Qur'aanni illee jedhu kitaaba kam yoo dhatte jedhu an arge. Namni gartee badii qofa himu. Sheeyxana birootti tokkollee toltuu sitti himu. Nama karaa jiru gaarii irra jirullee dogongorse kaan zinaa dalasiisu kaan achisiisu kaan lubbuu namaa balleessisu jaarsaaf jaartii adda baasu haadhaaf abbaa wallolchiisu. Amantii feete keessa godhatte jechuudha. Namni waan gaarii dalagu kati beektuun hayyu jedhamaadhi ummata jechi an dubbadhe ummata kakaasamoo ummata qabbaneessa rakkoo galtuu dhaamsamoo ni oo'isa. Mee takka bar yoo yaadde rameddu si dhagaa mallee bar namni hedduun kaagan mallee Jawaar jedhu jira. Takka akka hayyuu akka beeka akka nama saba ilmaa yaadu ka dhageettee gana ga'u qabdu. Manguddoo Oromoo waliin qabdee teettee mari'achiifte guyyama takka hidha qabdu. Biyya keessa turte. Hadhallee mari'achiisan alumatti. Dhattee gartee Ameerikaallee Awurooppaallee dhatte. Afoo teettee wurdiyaan si marsee asii jaajju. Akkana godhee mootummaan kun hattu asiin baasanii ani hin beekaa natti dhiisaanii dhagaa jechuu malee takka uummata kana fira biyyaa qaba. Waa jijjiiruu danda'a uummanni sun. Teessiftee ila rakkoo kana jiraa jiran. Biyyi teenna badaa jirti. Ilmi akkana haa guunu. Mee koottaa warra biyya bulchuu saniif nu waliin nu fidaa. Mee waliin nu fidaa guyyama takka. Wal dura teennee waan kan isitti himnaa jettee. Akkasii namni biyyaa yaadu. Namni dhageettii qabu. Namni waliin qabuu danda'u. Namni manguddoo walii dubbisuu danda'u. Akkasii. Ati bara akka ijoollee tiktookii fi feemasii akka warra gartee gurbaa amma eenyu jedhe maal jedhe sagaxee warra gartee sagaxee eenyu jedhee sanii beekumtii argachuuf anjaba jettee deemuuf na dhagahan jettee bala'u nama ajjeesanii Oromoon kijibduu kijibdee amantii jeneraalonni kijibdee amantii Tigreen jabduu Amaarri jabaa mootummoonni dabran guutuu dandeettii qabanii beekumsa qabanii beekaa waa balleessan malee Oromoonoo beekumsa hin qabne eegaati akkasiin beekumsa hin qabdu waa dalaguu tattaafatti waan beektu wallaalaa diinagdeen hin jiru Itoophiyaan bulchuun dandeettu waa dhibban hin jetteen mee takkatim wanni ati amma immoo maal jettee Anqaraa akkas jedhee ati wanni itti maali ni badaa ni du'aa ni ajjeefamaa jira gana jetteen maaltu si balleesse ammoo kitaaba tokko duwwaa tokko waan orwaan akkasi godhe kitaaba addunyaan gaafa gartee waa diigde golola addunyaa tokkoffaa lammaffaati as kitaaba katabame namni beeka kitaaba dubbiste ufii dubbatte OMN gubbaa teette waan adda dalagaa jiru kana kitaaba waan jedhu dubbisee 60 irra dhaabetti moo 68 namni as keessa tarnaa sirreessa akka itti diigan diigurra number 1 shaytaan illee diigutti number 1 barumsa biraan qabu shaytaan rabbiin dideeti
Gaafa rabbiin gartee nabi Aadamii alayhi salaam nabi Aadamii suduuja bu'i jedheen. Shayxaan rabbiin arraba biddaarraa uume nabi Aadamii biyyeerraa uume. Akkamitti anaa ibiddarraa uumame nama biyyeerraa uumte suduuja bu'i jedhee rabbiin ni deebi. Rabbiin ni abaare gartee jahannamii isa darbate. Hayyama rabbi gaafate shayxaan. Yaa rabbi naa hayyamni jallifadhaa ilma namaa kaati gartee salaatee soomanu kana rabbiin deemee warra kalee jallataa im jallifatta. Gabroota tiyan dandeetu deem jedhee shayxanni agadhaa wanni inni dalagu badde. Jaartiin tantee gartee akkasii jirti ilmi kan keessii gade akkana godhe abbee kana si godhaa jira. Kana malee takka akka ilma namaa akka hayyuu dhisa hayyummaa hambisii kenne jedhii ilma namaa tokko namni mucaan xiqqaan tokko ni yaada bara yoo nama ol dhabu arge yoo fidadhe bara namni kun maa wallolaa jedha bara maa wallol tadhiisa araaramaa jira ilmi xiqqaallee yoo ta'e osoo hiree gaaf kennitee fi namni kun wallolee akkam goonaa jedhanii guree araarsaa jedha bara. Haa araaramanii jedha namni wallolaa jedhu isinoo baloo eekudha siin badee bara ankaleessaa jedhee ankalee akkas godhee adda ijoolleen Suuda Arabiyaa keessaa abbaa feetu sodhattee toltee mootummoota addunyaatti gaafattee si isin jedhan jechuudha. Hujiteet balbala meeqaan dhaabbattan waraqaa katabdanii ijoollee qalqaltu kana guurtanii warra Suuda Arabiyaa kana guursiftanii hiisiftanii muftaamu mufuu ajaan suunna kana keessatti hin beeknu seetan waan itti daleeddan caasa kee achi keessaan beeknu seetan ijoollee Suuda Arabiyaa jidda jirtu Riyaad jirtu tamakkaa jirtu makkaa keessa teette ijoolleen gaafate umraaf dhatte bar warra san hin beektan tokko tokko beenaa bar jedhu warra hadha gartee kaayiroo kee jiru warra gartee Liibiyaa kee jiru warra Yaman keessa jiru warra ammallee naayii maqaa isii ona kana kee jiru South Africa Kenya Uganda Sudan caasaan keessan bar gaangistara akka biyyi tullamuu biyyan taane isin ijaartanaa dhabar ijoolleen Oromoo bar mujriima warra gaangistara akka warra Meeksikoo fa'aa caalaa dhabar Itoophiyaa ta'aa jira. Oromoon ufii keetii gabbaatii bara mallee kana ijaaruu laan ragaa ta'e siif dagabraadha. Arsiif Tuulamaaf Wallaggaan addaa eegan hin jettee bar. Jechuun takkatti ilmaan Oromoo osoo teettee dubbatte bar ilmaan Oromoon teettee osoo haqqi jiraattee dhiirti kadhee jiraatte bar jecha tana qofa Jawaar maa jettee tan maa addaan eegan jarritu diinummaa olii qabdi ilmaan Oromootii miti kaayoo adda addaa qabdi maaltu ammoo jara Oromoo keessaa baase Oromoo kutaas 8 gadaa feen adda Oromoon kutaa 3 kanaa wanni adda baaftee maal yoo mee maal jedhu maa addaan eegan jara kana Oromoon tu waan meejar addaan haa eenyu ayyeen beena waan tetteef banni beena Arsii ni beena mi Arsii oraan ajiba Arsii oraan ufi ni beena Arsiif Tuulamni waan gartee Jeneraal Taaddasaa Birruutii fi Haaji Adam Saaddoo fa'a Haaji Adam Jiloo fa'a waan jabbeet guyyaa Tuulamaaf ilmaan sikkoo mandoo walii galan Oromoo taawwa illee qabatanii bilisoomanii jettee dhiirtu walii galte jecha Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'a jecha Haaji Adam Jiloo fa'a rabbi jina tanaa qanaanisu. Ummata Wallaggaa keessaanii bar nafxanyaa Wallagga keessan ummata Wallaggaatiif ilmaan sikkoo walirra ijaaraa turan jawwee anas ni manan biraatu kullee hin jiru beektanii sodaataan nu keessa bakka taate wanni waggaa 60 adda bilisummaa Oromoo gaara tursiisee maal beektu nafxanyaa Wallagga keessa jirtutu ilmaan sikkoo mandootiif Wallagga faallaa ol deebise ilmaan Oromootiif ummata Wallagga amma namni gadi yoon Wallagga jenne waan ummata Wallagga no ummanni Wallagga Oromoo qulqulluu akka Oromoo gara biraati garuu nafxanyoota keessa jira Yaappaan warri mi'eessu waan adda addaatiin deemaa ture ni beekanamu hadha marroo fa'allee deebisanii guddisanii siyaasaan keessa guddanne akka keekeetiin jawwee gaafa ati gartee nuti ibidda nyaannu ati liga deemtee gartee karaa gubbaatti onnattee jiraattu sani nuti ibidda nyaachaa turre eenyu wajjin Oromoo kutaa 11 keessatti Oromoo kutaa 11 wajjin dhiibnee bar maaltu rakkoon Oromoon qabdu jennee yoo nu laallu
wannummaan qabsoo keessa hoggana godhaniif alaa keessaa dalagu naftanyoota afaan Oromoo gartee nu keessa dhalattee guddattee fi TPLF nu keessa dhalattee guddattee jechuudha. Yoo ati ilma Oromoo qulqulluu kutaa feete irraa dhufte mataa sirraa buqqisan woma gartee sirratti baasan jechuudha. Akkuma tamma nurra duulchiste kana gartee. Akkuma goote kana gartee. Gurbaa kan gartanii kan Mustafaa. Namni gartee bakka hundaa nama isa peejii godhallee baajaa waan keessaa isa qasee barannaa kan kee. Nama peejii isaa caqasee hatta ijoolleen Oromoo barnaanda jala peejii mee guutanii kam jiru kana barnamni sheeriin godhu agadhaa. Irra guddaan na caqasee baya. Maaliif ijoolleen biyya Arabaa keessatti kan mataa irraa buqqiftanii meeqa waraana meeqa gurri duude meeqa sareen isa nyaatte. Akkasi ijaartan laalisi walirratti. Kaadireen hadha mootummaa kee jirtu akkasuma dhiibbaa nurra goote hadha. Wal ijaartanii bari. Warra maqaarsiitii wal ijaaree dhiibbaa nurra godhu jira hadha. Sadarkaa isin dhattannas siima jabaar. Barwaan hedduu osuma walaloo sirballee barteenna caqasaa irra jawwee beektaa. Walaloo isin baaftee nama kennitanii sirba amma bahi. Quban qabnu jabaar maammatti. Sirbi maqaa keetiin bahee jiru hadha. Oromoon tokkollee sitti agarree bara. Sirba sii baasan. Kabarreessitee ergitee hadha sii sirbaantu jira bara. Mee nu arge sirba gartee hadha ganda inni tidhaate maqaa dha. Quba qabdanii. Nu warra gartee siyaasaa isin hadha ittiin himattan tana akka namni ibidda liqimsuu liqimsinee garaa nu jirti. Yeroo barbaachifnetti hafuura baafachiifnee gartee diina kennaan guubna. Yeroo artistiin tokko sirba baasee dhandhee sanyii firii keessa jirtu biloona isiin hidhanii fi bakka itti waa dhossuu barbaadanii fi jeedal oomaal isii kan adda baafnee fuunee lafa kennaa jechuudha. Akka mucaa gartee boolee beektaa osuma oofu shanee keessa waamate inni illee. Shaggiyyee maali mana ati jirtu mi'aawu bareedu hin jenne shaneen jedhe bare inni illee. Asuma dhaabatee abbichuun illee bara yartuu gola keessa nu jira jedhe yaade sigalee. Sabni Oromoodhaa ummanni Oromoodhaa ummata hayyuu ummata siyaasaan fagaate ummata gartee bilchinni isaa bakka tana hin jirre garuu maal gootan nama gaggaarii babbareeddanii maal jettanii ayyaatanii Awurooppaa Ameerikaa gartanii as deebitanii afaan Ingiliffaa dubbattaniiti Oromoo qottanii awwaaltanii fuula keessa nu deebistanii hadhallee akkas godhuu tattaafattanii nee baree akkasiin Oromoo dammaqeeraadha ilmaan qabaadha akka kalee nu nyaattan nadhii gammadaaf osoo jiraate hadha bakka tiitana waa inni godhu ni beeka jechuudha. Mul'isa abbaa gadaafaati rabbi jannataan haa qaraniisu. Warri gartee ibidda nyaatee ibidda tuffusan beekaa nyaatan takka takkaan. Yoo dhugaa dubbatte Jawaar Mahammadaat akkuma dubbatte faannoo harka nama murteemaan dubbatiin haga ijoollee ta'e nadhattee dubbattu faannoo harka murteemaan dubbatiin silaa akka addunyaatti hadha dhageettii qabduuf akka gartee biyya Faranjii kan jala deemtee bakka hundaa barreessitee waatti kennitu tokkochi sun akka isin diiguu beektaa jechuudha. Harka muraan isin daladdan tokkochi warri kalee ati keetti ilma namaa qottoon jagni qottoo irra kaanii muraniiti viidiyoo irraa babar gara jabinna akka barattu saanjaadhaan gartee irraa murii jette gartee faannoon tante gurra irraa murte ilma namaa 21 century 21 century jaarraa 21 keessa gaafa kalee faannoon qabsaa'otaa jettu ati hadha yeroo hadha dhuftee ijoolleen biyya Arabaa kun mootummaa olii dhaabbiidha olii barbaade Liibiyaa irraa kaasee maalirraa mootummaa kaleessaatti ijaare abbaan kan kee hujuma keeti kan mallas abbaa keetiin sansi waakan tokkoffamoo lammaffaa akka taate ragaa sii baanillee mallas abbaa keeti hujii isaa ta'e ilmaan Oromoo kanaa miti laal Mangistuulee Hayil Sillaasee illee Suud Arabiyaa keessan namni Abashaa jedhanii akka hattummaan beekamu dalagaa ture warra nama amantii biraa qabu Faaxumaa Mahammadii Abdalla itti baasaniiti biyyoota Arabaatii asii erganii Suud Arabiyaa keessa kan nam kennan dalaganne godhaa turan Abashaan ni attanii akka namni kennu ulumaayin teen akka bakka dhabdu hayyoonni kenna akka bakka dhaban islaamaaf gartee akka dalagamaa ture Hayil Sillaasee illee Dargii illee Mallas illee dhugaa tana sii gala akka gaariitti adda waan mootummaan kun waan san kuteef isin tutti qabsiise bakka abboota keessanii ijoollee duriyyee ka guuree adda laayinii san gubbat deebisanii ka kadhee mallasiisan cimte ka mootummaan kun cire dippiloomaasii gaarii adda namoota musliimaa kaa'e bakka leesin gartee warra amantii birii fuutanii Suud Arabiyaa fi Dubaayii fi gartee Qatarii bakka hunda keettan mootummaan hadhaa kuni biyya musliimaa waan ta'eef Itoophiyaan biyya musliimallee waan qabduuf dippiloomaasii warroota achi dalagaan uummata musliimaa kaa'e adda gartee. Hatta rakkoo yoo jiraate rakkoon jiraate maaliif namni tokko natti keettu bar ambaasaaddara jechuun bar
nama biyya san keessatti biyya san aadaa amantii isaaniillee beekuuf gabbu'ee bal'innaan laata waan itti walii galan amantiidhaan bakka itti tokko siyaasaadhaan bakka itti tokko aadaadhaan waan jiru nama qajeeloo beeku akkasii ergita malee kaleessa nama gartee amantii kiristaanaa fudhee biyya islaamaatii ergan. Mee akkamii waliin haasa maal jedhee otoo ilseen takka lammataadhaa uummata biyya musliimaati sheekolee jira bakkootaadhaas fakkeenya Suudi Arabiyaa fudhan ulumaayii jira namoonni hundi gartee warroota diiniidhaan wannaati yoo itti dhaqe akkam jedhee amansiisa waa'ee biyya teenna goyduu yoo inni itti dhaqee nuti akkanaa nu gargaara Itoophiyaallee gartee rakkoo akkana akkasii makkitti gargaara. Nama seenaa Suudi Arabiyaadhaaf uummanni musliimaatiif egaa Suudi Arabiyaa yoo adda deebinee dhagartee Bilaaliin faradallaan warroota gartee sahaabtota nama Nabi Rabbi salaatu wassalaam guddise. Wannoota kana dubartii keenya haga dhiiratti seenaan waliin qabnu Abdul Habashaa hijiraachirraa as bahe namoota diinii kana diiteelii baasee itti mee amansiise nuti seenaa akkanaa qabnu akkanaa ergita malee hin ergitu jechuudha. Kaleessa kan dalagamaa jiru namoota kiristaanaa warroota birii amantii biraa achi kaa'aa turame. Mootummaan kun jijjiiree sanuu namoota musliimaa ergee adda gartee maaliif akkaataa fakkeenyaa fi Turkiitti eenyu ergame nama ajajaa waraana Itoophiyaa waliigalaa Jeneraal Adam Mahammadtu ergame jechuudha. Bakka waraanaa san gubbaa ka'ee. Maaliif biyya san dhaqamee adda biyyoonni gartee ka Turkii ni beektanii gaafa gartee gadaa Usmaan biyya san gartee onneerutti nama seenaa kana beeku islaamaa ka masgiida seenee waliin salaatu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu jedhee gartee hadiisaaf quraanaa itti waa himee islaamummaan nutis kun islaamas qabnaa akkanatti biyyi keenya islaama qabdii kiristaana qabdii waaqeffataa qabdii akkuma biyya keessanii amantiilee adda addaa qabnaa ammoo musliimnu paasentii haganaa hundaafu bakka tanaan warra amansiiftuu jira jechuudha. Akka biyyaatti warra amansiistuu jira. Siyaasaa kun dalagamee biyyoonni jijjiiraman. Kanaaf warri seentanis ni kennan folcha warri gara TikTok jirtan maal jechuu barbaade kan isinii kaa'e. Jawaar Mahammad gartee adda siyaasaa nyaatamte dhuftee as gubbatti etabalaa qubborru jedhu san nutti himina. Waan garii yeroo dubbattu barreessitu boleeskee waan seedhamu dhageette ani kalee maal jedhe. Waggaa torban kana keessatti yeroo waan tokko katabdu maal jedhe maal godhe karaa kam dhufe maal dalagaa jira. Maal biyya tanaa bu'aa buuse dubbachuun duratti rabbi illee bara waan jiru rabbummaan waan hin dalanne hin dubbatin jedhan siyaasallee akkasuma ni dubbattaa waan takka kasirraa fedhan dubbii miti hujii abbaa feete keessaayyuu tu'een waan sen jedhee yeroo amma jirru kanatti wanna feete waati qaayite namni sirraa fudhatu hin jiru keenya uummata keenya reef gartee waa dimokiraasii illee waa hunda argaa jiru kana malee biyya namaa yoo hidhatte wanna feete kasanii kan fudhatamu. Benefitii faranjiin manni adeellee bu'aan namtichi kun naa dhufee maali akka dhuunfatti akka sabatti akka biyyatti wanni inni naa dhufeen irraa meeti siin jedhan malee digirii tantee beekumsa kee maalii kan kee qilleembu siin jedhan namni gargalees ilaalu hin jiru. Yoo dubbate nama kana waa sadii keessatti akkasii bira arguu qaban yookaan akka nam tokkotti wanni isaa bu'aa qabu yookaan akka naannoo ka isteet inni kee jiru sanitti yookaan akka biyyatti. Yoo kana keessa argate oh this is good for me for us yookaan uuf yookaan anaaf or for somebody yookaan nama ta'e ho'itiif waan tokko yoo qabe okay namni kun waa bu'aa buusaa jira just do it continue itti fufi dalagi deemi siin jedhan yoo ati dhufteetuma rakkoo himte ima bootti akkana ta'e maal siin goona siin jedhan nullee bar dubbachuu dandeenya nama godhu feena siin jedhan practice hojiidhaan sirraa fedhan malee haasaan miti. Qalee ajjeese hattuun jirta Mustafaalleen tana jechaa jira. Maal jaaree Mustafaan hattu as keessa jira mootummaa keessallee warri alaa duulullee warri waa haasa'ullee hunduu bu'aa siin qabdu warra afaaniin waa sirraa nyaachuuf siin suufa uffachuudhaaf siin beekumtii argachuudhaaf si wal nyaachisuudhaaf warra deemaa jiru hin dhageenii jedhan. Warra sobee wal si lolchiisu. Warra sobee wal si lolchiisu. Warra gartee reeffa kee gurguratee birrii nyaatu warra siin suufa uffatu hin dhageenyaa jennan. Kanaafuu gabaabdumatti warra as gubbaa jiru kenna. Siyaasa jechuun politics mala jireenyaa jechuudha. Waan tokko bittee gurgurachuudhaa fi jaarraa 21 century kana dhufuu qabda jawwee. Come on gara raskootu. Maaliif 21 century viidiyoonis saawundiin illee sagaleen jechuudha. Waan ati goote illee namni biraa godhee dubbattu illee hunda isaatu viidiyoo wal bira kaayetiin dhobbisi godha jechuudha.
Asiin dura gaafa mallasiin abbichuun dura jechuudha. Jaarraa abbichuun dura jira kun sooshaal miidiyaan mee namoonni paaltookii dhaqqabdanii eenyu jedhamtu ture paaltook fa'aatu ture. Zabana sana namni ni dinqisiifata. Haga namni dammaqee walitti dhufee mari'atee waan godhu. Achiin ture sunuu gaafa Itoophiyaa keessa jirtu. Jawaar Faati eega gartee ala ba'e iskoolashiippii argate arge. Telefoonni hin jiru kaa bara sana. Itoophiyaa keessatti akka waan goone Itoophiyaan telefoonaa dhiyoo galfatte. Telefoonumaa. Sanuu Nookiyaa gartee tuutuu dhaqee qubaan tuqan kaan. Tachiin Itoophiyaa baranuu dhiyoo kana seente. Namni beeka. Intarneetti illee waabbichuu kana gadhiisa namni waa guyyaa keessa godhu hin jiru. Kaalafaa keeka Itoophiyaa kun hunduu didii lafa ayyaane sooshaal miidiyaa garraan feemasii ta'ee kute hundinuu. Maaliif yoo ati nama arrabsitee illee feemasii taate yoo waan gaarii dubbatte Itoophiyaa keessatti nam tokko quba sin qabu. Hayyuu feete bira waan gaarii dubbatta sin dhagahu namni. Yeroo kamsi dhagan yookaan nama arrabsi. Yookaan gartee nama ajjeese wali qoofu. Bes hatta hayyuu atetteen beeka atetteen siyaala taa'ee saqasaa jechuudha. Biyya namaa dhaqbee biyya namaa keessa barbaade jiru. Wal fakkaataan wal barbaadaa jette Oromoo. Afrikaan irra guddaan jechuudha. Keessaa yoo akka kennaa uummata adiillee argin kun Ingiliffa yeroo dhaga'een gaggaba. Maaliif namatti barate. Kanaaf akka soogiddaa keessa ni buusanii barannaa Ingiliffa. Dhab keessa. Ammoo barosoo Ingiliffa keessa buusanii siikanii. Waan dhosuu barbaadan takka faranjiidhaan yookaan biyya uummata warra ergateetti himuu barbaadanii Ingiliffaan dhaanii bira dabran. Pooyintiin sun jabdu kuwa qabaadhu waan hamtuu dalagaa achi keessa bira dabreenni. Zabanni adda jiru kun kanaafuu zabana ati just wanti ati gootu maal beekte waan guutu dalaydu guutuu si irrattu halattee adda baaftee gartee garaa isaa daaba yoo taate baksitee namticha bira teettee gartee ijji isaa kanas silaaltu. Baksitee daaba ta'uu isaas addaan baastee meeshaa daaba ittiin teesti godhanii teesti gootee namticha kennitaa malee sirraan fuudhu. Siyaasaan sandaraan yaadda. Inni dubbattaati caqasa. Taayimii sii kenna. Guyyaa sadi dubbattee as sadiin tana keessa hojii lafa hin jiraanne warri siyaasaa beeku ati si biraa dhiite. Warri siyaasaan beekne hoo dubbii kan ta'e tana akkas jedhee bariin si galee ebalu akkas jedhee bari. Achi deebi'ee dubbatee kaas darbattanii si wanni beektamaa laas dhuftanii nama ajjeesiftani. Gaafa rabshaa wayii gari gale nu qaraa jenne biyyee nabbar amma wariin namaa fayyaalessi fuudhee jawaar qaraa jedhee jira. Jawaariin anillee qaraa jedhee fuudhee poostii duuban. Maaliif dubbata jawaar? Ijipti qaata qindeessitee waan godhuu deeman Shaabiyaan walii galanii jawaar fa'a kennanii dubbadhaa jedhaniin. Yeroo wayii eeggatanii waan san dalagan. Jedha fayyaalessi geena kun. Wanti jawaar jedhe dhufte. Kunooti dhugaa jedhe jagna inni beeka. Ibar du'a namaati bar waan birii nama du'ee waatu badi. Namni badii ebalu qaraa beeke jedhee sitti akkami beeken akka namni sun du'u akka rakkoon sun galu gaarii maan argina ayye ka Oromoo qofa maa arga ayye ka Oromoo qofa amma rakkoon jiru maal beekta naannoo Oromoo qofa arga jabaan ammoo namni inni qabsaa'uuf Tigree fi Amaara inni qabsaa'aa ifa bahee jechuudha ineen kan naantee haala gifuu jedhedhaan Oromoon bakka battee ifan lafa kaayee qulqulleesse. Tigraay keessatti waa meeqa dalagamaa jira. Jawaar dubbatee hadha gartee maali jirti TPLF Gabra Tsiyoonfaa maali jirti takka dubbatee Shaabiyaan hadha maali jirti takka dubbatee waan kanarra lolli kun nu laaluu jedha ka'eenu asab Itoophiyaa dheedhuu gaadeeffachuu qabnaa ammoo hadha Shaabiyaa tuquun gatii nu kabalchiisa. Eertiraa tuquun Itoophiyaa gatii kabalchiisaa Shaabiyaa gatii hin kabalchiisu.